dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa erga dhalatee kan bubbule ta'us ji'a Ramadaanaa bara 2022 hordofee qocolloon hooggantoota hojii raawwachiistota gidduutti akkaan hammaatee karaa miidiyaalee hawaasummaa ibsamaa tureera. Gaaffii hawaasa musliimaa danuu kan ta'ee fi yeroo dheeraaf osoo hin gaggeeffamiin kan ture yaa'iin waliigalaa majlisaa tibba darbee guyyoota afuriif hoteela Sharatin Addisitti taa'ame murtoowwan hedduu dabarseera. Kana malees yaa'ii kanarratti gumii waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaatti pirezidaantii ta'uun waggoota 3 darbaniif tajaajila kan turan muftii Hajii Umar Idrisii fi itti aanaan isaanii Dr. Jeelaan Kadir akkasumas barreessaa ta'uun tajaajila kan turan itti gaafatamummaa isaanii irraa kaafamaniiru. Bakka isaanii ammoo Sheek Hajii Ibrahim Tufaa pirezidaantii, Sheek Abdul Karim itti aanaa pirezidaantii akkasumas Sheek Nurraddin Daliil barreessaa ta'uun muudamuu yaa'ii gaggeeffame irratti ibsameera. Murteewwan darban kunneen garuu miseensotaa fi hooggantoota koree hojii raawwachiistuu duraanii biratti fudhataman arganne. Inuma muftii Hajii Umar Idris filannoo haarofti gaggeeffame borumtaa isaa yaa'ichi beekamtii majlisaa hin qabu, murteen darbe seeraan ala nu birattis hawaasa birattis fudhataman qabu jechuun karaa miidiyaa hawaasummaa ibsa kennan. Waayilli keenya Hayimaanota Shannaa fi namoota dhimmicha irratti dhiyeenya qaban gaafatteetti. Hayyuun seenaa Ibrahim Mulushawa korichi hirmaachisaadhaa kanneen jedhan keessaati. Kana kan murteessan tokkoffaa miseensotadha. Koree hojii raawwachiiftuu ulamaa haaraa miseensota 15 of keessaa qabu hundeeffameen jechuudha. Kanneen hafan ammoo boordiiwwan torbanuu kan keessatti hirmaatanidha. Korri waliigalaa 50 ida'u tokkodha. Seerri isaa ifadha. Kanaaf seera qabeessadha. Sadarkaa tokkoffaan filannoo walitti qabamuu kan kennu pirezidaantichaafi. Isaan yoo hin mijanneef yookiin ammoo yoo didan garuu bu'uura miseensonni kora waliigalaan dhiyeessaniin itti aanaan isaanii walitti ni qabu. Kanaaf itti aanaan isaanii Dr. Jeelaanidha. Hojii bu'uura seera tokkollee kan hin qabne kan hojjetan muftii fi hordoftoota isaaniiti. Kan ammoo kan hojjetan maal gadi feddu jechuudhaan malee naamusaa fi seeraan miti. Akka seeraatti mootummaan gidduu seenuu hin danda'u. Qaamni kamiyyuu hoogganaa musliimotaa filachuu hin danda'u. Haa ta'u malee wanti mootummaa irraa eegamu sirna kabachiisuudha. Fakkeenyaaf murtee dhaabni kamiyyuu murteessu qaamni hin kabaju jedhu yoo jiraate seeraan gaafatamuu qaba. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan duraan turanii keessaa tokko kan ta'an Sheek Ahmed Awwal Said seera qabeessummaa korichaa irratti gaaffii kaasuun ammallee hoogganaan muftii Hajii Umar Idris akka ta'an himu. Kora waliigalaa kan jedhamu maali? Tokkanadha. Ani immoo ittiin hirmaanne. Kora waliigalaa kan jedhamu hundi waliigalee mari'atee yoo mallatteessedha. Qofaatti adda baastee namuma qarmatti sassaabdee qaboo yaa'iidhaa mallatteessinu tokko sharree kaan yaamuudnu jechuun sirrii miti. Nuti kan jennu ulamoonni biyyattii irraa walitti qabamanii irratti mari'annee tokko taanee gara filannootti adeemnuudha. Qofaatti baanii tokko kaasanii kaan muuduun musliimota Itoophiyaa kan bakka bu'u miti. Muftii Hajii Umar kan gaggeessan isaaniin hoogganame malee majlisni lama akkamiin jiraata? Amma humnaan wanti ta'u hin jiru mariidhaan yoo ta'e malee. Majlisicha keessa gareen lamaan jiraachuun osoo beekamu garee tokkicha adda baasuun muuduun sirrii miti kan jedhan Sheek Ahmed gareen lamaan kunis Suufii fi Salaafii jedhamuun akka adda baafaman kaasu. Ibrahim yaa'ii jalqabaa Sharatanitti taa'ame irratti ulama